السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. ورنك اللي سران نهار دفترتم بكرتنتي هنت خيسانو سلامتنتون اسم برها جيسو جتشا بكرتنتي نجيني رحمن اسم برها جراتو. الحمد لله رب العالمين كربين أسين نجي الحمد لله أشكرك يا رب الحمد لله رب العالمين قالني خن ربيتي الرمال الراح دبجوا ديمنا واي وردادا واي أبراهيم إسان هنداو راو دبجوا ديمنا إن شاء الله قجلتن اسمه ربين حكاجلتو قجلتن اسمه محبة ربين وق محبة سيخاي محبة جاللا والجالة محبة قرتي صاحبا إدو محبة أوقا هاي محبة سيوس الراهين دي كبين أنينو سيديقو هندن دو ونفيتيو افترلي والكادون هندن دامو جتشورا محبة ربين نوها فنو محبة ربي إنقرتي ورا والجالة ربي هاقول إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أشكرك إذن قال لا وأوسو إندن ديساني دفتني سمو تيسان قرقلتي لا إندن ديساني تجدو دكاكمان اللالين شبخ الرغلي بي والا تنجرو نرفدين ما كما نرفدين نمني أرمى فياك أبو برو ويدلك ربي خنابر osuma asuma fayyaa qabdu asumatti darsi goorsisaa asuma si maraacha alhamdulillah rabbil alamin silawaan gootu takkallee way qabdaa hin qabdu jechuudha ati ilma namaati ati waa takka godhuu hin dandeessu fayyaa ogaa jenne bar darsa akkatti qaama kanatti wal gubbaa nu qaqqaabe yookaan immoo walitti akkatti nu qaqqabe kana darsa kana waliin nu qaqqabe kana dhugaa seena lakkee kun dhugaa miti kun dhugaadhaa miti bar irraa yaana meelaa laawwadha namni har'a fayyaa qabu dhubamu keessafuu biyya amma keessa jiru tanaattuun biyya irraa galanii rabbiin asirraa nu haa galchuu jechuudha. Xayyaarrillee hin jiru nama galchu hin jiru bishaanillee taatu asirraa yoo galan rawiyyaadha as keessa taa'uun wanta nagaa takka nagaa hin jirtu wanni nagaa gurra sisseentu waan nagaa ijaan hin agartu namni jireenyi jalaa maramee akka ta'u dhabee maal godhan walumarratti bobba'an jaarsa maraachuu jaartiin jaarsa maraachuu biyya akkam keessa jirra biyyi tun biyya jireenyi nama harkaa walitti namme biyyi nuti amma keessa jirru tun biyya Yaman keessafuu amma keessa jirru tun biyya jireenyi harkaa walitti nama ilaanamme waa xiqqoo obsuu hin danda'u namni rakkoon takka itti dhufnaan sammuun duwwaadha waa takka obsuu hin danda'u maaliif yaadaarra heddummaate yaada turre heddummaate awwaa nagaa diraan akkatti yaaduuf na ajaa'iban ati fi harkaan qabdu waa yaaddu san bakkaan galmaan ga'uu hin dandeessu boodarra ibtuba deebi'eetuma namni karaa maraatummaa darsa guuruu sammuun shirja'u karaan jechuufaadha boodarra maalirra yaada dhugga yaadanii yan tawakkaltu ala Allah rabbitti hin jaanii jireenya harkaa wal nyaate deebi'anii isaanis harma wal nyaachuu deebi'anii jechuudha. Rabbiin haa nassaru inshaallah mee wardaa sanitti ilaalla inshaallah garuu akka isaa nama xiqqoo akka gartee sammuun akka wayyaa yaaqee akka isaa gala keessatti dhaamanii tattaa'inaadha akka keessatti wallaaltanii fi waliin maraachinaadha ifiifisi maraatinaadha gala biyyi hundi tama rabbiitii haa jennu rabbumaatu uume akka hunda rabbumaatu haa jennu garuu tun rakkoo guddoo keessa jira namni waan dalagu wallaalaa waan hin dalagamne sii dalaganii waan dhiifamtus silaa dhiifamuu qabu sindiisanii dalaganii harkaa waliin laaqamte jiruun harkaa waliin laaqamte nama giizuma takka nama fayyaa qabu hin argattu akka keessatti giizuma takka yaman tana keessatti nama sammuun isaa likkii dalagu abadan hin argattu hundi laaqadha
na ajaa'iban lubbuun gaaga'amsi gaaga'anis asuma keessatti agarta ha uffanni sun asuma keessatti agarta ha summii dhuge fajjiirra asuma keessatti agarta ha wallolu asuma keessatti agarta ha waan ta'aniin dalagus asuma keessatti agarta dalgaan isaanii guutuun wallaaxxee jirti sammuun isaanii wallaaxxee jirti kanaatu fayyaa qaba kanaatu nagaa qaba addaan hin beektu wardas amma argaa turan jira sumaan arguu hin dhaqqabanne leetar argaa jira guyyatti nama meeqatu dhufaa barre isan ni ajaa'iba fiidoo irraa marree silaa fiidoo irraa mare ni ajaa'ibdan yookiin ajaa'ibama namni kun guutuun sammuun fayyaa hin qabdu kaleessa fayyaa qaba arraa irra taatuma deemti sammuun rabbi nama nassaru nasri isaa rabbiin nuuf haa dhaabu baay'ee sammuu nama nyaatti biyya tana keessatti ilmi namaa dhama'a boodarra ol deemaa gaara kanan waa dalaga maal jaa ni dhaama yookiin kaduutaa ilmoota akka yookiin lama keessaa qaba hiyyoomte dalagaan sunuu dalagaa haraami inni illee asuma achiin kotee hiyyoomte dubartiin tun maal taati yaaddee kam taati yaada dhokka waan mala dhabde kam taati karaa maraatummaati dubbii jechuu dubbii nama dhibaa dubbii gingilchuu hin dandeenye dubbii akkaataa nama dhibaatu himan tana keessa jira rabbi nama baasu rabbiin nu haa nassaru nasri isaatiin rabbiin nu haa qabu inshaallah gaa warra gartee qalmaan itti murtaa'eeru haa gartee gaa suudii keessa yeroo warra qaqqalanis gaa rabbi rahmataa godhuuf waan guutuun qabdu rabbiin kagartee haafes gaa rabbi haa baasu waan jennu takkallee hin qabnu silaa dhiinni keenya dhangalaatu jira bakka hundattuu namni dhumaatuma jira silaa biyyatti dhumtee namaa biyyee teenya sanitti gartee si awwaalanii irra siif wayyaadha yookiin immoo horii fitantee nagaan biyyee argattellee bareeddudha namni akka sareetti darbama waa hedduu amma biyya tana as keessa teenye immoo inshaallah fuulduratti ingilchaadhaan lafa keenya garuu amma keessa teenye egaa isinis ni beektanii waa hunda haasawuun hin taatu waa hundas gabaasuun hin taatu inshaallah gara fuula duratti qindeeffannee gaafa rabbiina keessaa nu baase fakkatti waan ifa baanu rakkoo keessaa ifa baafnu ni ta'a isinis ni beektan jeetiin yaada inshaallah amma gara wardaa deebina wardaadhas bira ni dhaabbannaa yeroo hin qabu yeroodhaan hin qabne zaa 24 ta'an keessaa baay'ee isa ajaa'iba ilmi namaa kuni takkaa biyya teenya akkasitti heddummaa namni kanatti wal dhamaasu hin agarreen akka biyya tana keessatti biituun biyya rakkoon ilmi namaa irratti wal dhamaasu ربي نندادا نوانسرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين يا ربي أشكرك يا رحمن الرحيم يا رزاق يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب يتي خراخن كي رانو جلسين ركو في تلين تاتو خراخي ترانو كبين دلقاتي ترانو جلسين يا ربي دندا إيمانا نرافوني كاف إيمانا نرافوني قصاري يا ربي إيمانك نورت إيمانا نوخني إيمان التقوى يا ربي نخيص قدابيت يا عظيم يا كريم يا رحمن الرحيم توكلت على الله نمني سيدنا أمي بيخو سمت توكلتا يون انديس سيبران دقا بيخو يون أسقبا جرات دس سمان نجرات جسا بيخو نمني غرتي ربي سمي خيس جرا بيخو نمني غرتي ربي مخلوقهم دا أمي جي بيخو ركو دف حركن كنو ركون حركتين كني سيبتو ركونس إنكو فيفتو إن شاء الله أتي غرفو الدراه إن شاء الله ملكين وانا قارقون ولدي بنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته